Ablee abbaan qareetu barabbaa galee jedheeti mammaakee barayyoonni qalee. Abbarra deebi'aa barmalli amaanii jedheeti dubbate rabbiin quraananii waan kana fakkaatuun siif himameeyane sirri dhaggeeffadhu atis naaf gorfamii. Argata namaatiif hirriiban dhabini waan namni argates balleessuu yaadini. Sumarra deebi'aa malli baafte suni ragaadhaan siif hima dhagahii akkaanii. Ablee abbaan qareetu barabbaa galee jedheeti mammaakee barayyoonni qalee. Abbarra deebi'aa barmalli hamaanii jedheeti dubbate rabbiin quraananii. Waan kana fakkaatuun siif himameeyane sirri dhaggeeffadhu atis naaf gorfamii. Argata namaatiif hirriiban dhabini waan namni argates balleessuu yaadini. Gaafa akkas yaaddee kasarte gaafsanii sumarra deebi'a malli baafte suni ragaadhaan siif hima akka dhageessanii. Gaaf tokko namni tokko nama gartee shaggooyyellee taphatu miti yeroo silaa zamana shaggooyyee taphatan san keessatti inni nama duuba dhaabbateetuma huccuma namaa qaba. Kana aboo amma fuudha barbaadee fuudha hoggaa kajeelu intala bareedduu takka isaanuma keessa warruma hawwisumatan keessaa intala bareedduu takka argatee isiidhaa wajjin walii gale gaasiin fuudha jeeni isiinis gartee nama dalagatu ta'u ni beeyti. Kanaafuu hayyamtee gaa isii amma qaadhimate kana dura bu'oota gartee hawwisoodhaa kanaan mari'ate aboogaa abaluutiin argadhee qaadhimaatii yaa naaquba qabaaddaa jeeti itti himate jechuudha. Kana akkanarraan tuyne jee itti himate mee deemnuun warra isaanii dhaynaa jeeti amma dura bu'aan silaa gartee gadheedhaa sun isa fudhatee wajjin warra isaanii dhaqan. Hoggaa dhaqan micayyoo abbaan keeyyoo yennaanii hara jannataa kutee jetteen. Haa micoo abbaan kan kee haaluma ganamaa isin jiru. Ummaan teeyoo hara ibiddaa kuttee. Way ajaa'iba. Miyyoo ummaan teetis haaluma galgalaa isin jirtu. Du'aan hin dhageenye kamitti kun jannata kutee kun azaaba kute gaaffii. Dhagee jetteen waniin akkana jeef abbaan kiyya hoggaa bari'e. Bakka namni wal lole osoo namni yaamne dhaqee ganda see walitti araarsa. Nama wal dhabe argu biran dabru walitti araarsa. Khayruma wahuma khayri dalagaa takkaa nama walitti hin dirre. Hojii gartee gaa rabbiin gartee nama walitti araarsa ajirii argattanii jee kanabiin itti ajaje dalaguu jiranii kanaafuu sifa warra jannataa qabaasaniifin akkas jee. Aayyoo tiyye jennaan isiin ganama hoggaanii fi nyaata afaanirraa fudhatte tamboo fuuf jechaatuma ganda keessa kaati. Hoggaa ganda keessa kaate bakka aruusni jiru barbaaddi bakka ganda aruusni jiru dhayxeetuma aruusittii bira ol seente dabutti isii yaammattee mee huccuun sii bitan jettiin je. Huccuun tana kun hoggaa jettee isiin huccuu garsiifte gogi miyyootu huccuun siin malti. Huccuu kanaa maa akka ati kamitti huccuu kanaa si bitan. Tun huccuun si fakkaatti. Huccuu kanaa ati jagurran qabdu. Tun huccuudha jetteetuma gana sitti taphatan jettee gana isii fi jaarsa wal lolchiifti jechuudha. Isiin namuma addaan facaasu namuma wal lolchiisu kana dalagaan isiiti. Nabiin alayhi salaatu wassalaam namni nama addaan facaasu namni rahima addaan muru jannatan seenu jee. Kanaafuu saniifin akkas jee jetteen. Micayyoo tana hayyummaa isii namtichi kun qaata hubatee amma hayaanii anaataa jeeni kutan. Hoggaachi deeman aboo nuti hintala tana gonkumaa siin dhiifnu jeen ka. Aboo maaliif obboleessa kiyya kaa ana guutaanis wayin isinirraa tuqaa hoggaa isin shaggooyyee taphattan wayin isinirraa tuqaa jaan. Abadan nuti hin dhiifnu biyyoo kanaa tana. Biyyoo hayyuu tana bareedduu tana nuti hin dhiifnu yooniif gartee isiinin fuudha jette yooniif baraara warra soddaasen halkan hiitee isa sennu nyaachifte qofa ni fuutaa jeen. Awon hadisa obboleessa kiyya aboo rabbii jaati ganda soddatti na dhoofinaa jee beeyta. Abada yoo kana goote malee nuti siif hin dhiifnu jeen. Aboogaa yaa obboleessa dubbiin qabdi awoma akkana yaaboo tattaa haa rabbii jaati jeetuma gaa ni wayu baate akka gootu
halkan silaa jaartiin hoggaa gachiifte hin dhageessu. Jaarsi ammaas damiina karayyuu deema. Isiin guyyaa tan boduu takka gachiifna hin dhageessu halkanuma hiite nuu baafta bineensa fuudhee jaan malee isaantu galatee yoon jedhani akkasitti yooniif akkasitti nuu baaftee qalannee nyaanne bakka miyyoo tana ni fuutaa jedhaniin. Amma gaa mucaas itti fakkeessan aboo duuba akkamittiin fuudha yoo mee akkamitti duuba haa deemanuun wajjidhan nyaajaniituma fuudhanii oofanii hoggaanii fi ati nuu tulaa bana ati ol seeni hiiki jeniin. Kana hoggaa inni ol seenu duubaa hulaatti cufan. Har'aan tana waan ajaa'ibaa jaarsi dhufee mana jira. Ifaan dhaam immoo gandi rafee beeki. Jaarsi immoo yeruma san gachiisee amma dura rafne ifaan dhaami malee rafne inni. Kana isaa nama kana ol seenee duulaan duubaa cufamtu ni argee miti. Batiriqaa hoggaa godhu kunoo mucaa soddaati. Aboo obboleessu gaa hoggaanii fi mucaa argu mucaan gaa amma nin bahatti kunoo duuban hulaan itti cufa. Amma haa isaa kanatti xarrisee dafkirraa dhumee ni argaa miti kottuu abbaa kottu sodaatiin jeetuma yaameetuma if cina as gachiisi jeenituma birdilibsi irra kaa'ee amma haadhamaan makkaasa. Haadhamaan kaa'imee gaa wayidduu mucaan soddaa gaa nutti dhufee cabsaadha. Joolle kaa'amee beenaa warra nu yaamaa je'eetuma asumaa kaa amma ijoollee kaase haadhamaan madiis kaase. Ijoolleen amma warra dhayxee ni yaamte. Gandi aboo mucaan osoo nuun hin bareetin akkamatti cabsaa seenaa jedhaniituma gaafirraa ori'anii waa fudhataniituma hoggaa dhufan. Edentuma nikaa godheef kaa jaarsi intala. Hoggaa nikaa godhu baraaressa kanaas fuudhati qalaadhaa jeen adawwiin isaan jidduu haa qalamtu. Waan rabbiin dalaguu deemu eega. Amma jarri mucaa soddaa kana asin dhaqanii ulaatti cufuun kun soddaa lamaan waliin dhahuudha filaan. Ati halkan warra soddaatii maal goota je'aniiti booda mucaa hoolaa garra soddaatiin fuudha je'eeti mana seenee bareeda akkasii qabanii jedhanii akka namni hundi hamtuu isaa ganama dubbatu jechuudhaaf akkas godhan edaa nuti hattutti intalteenya kennina hattuun intala teenya hin fuutu yennii akka garatee isaan lamaan waliin dhahanii jidduu tanaa intala fuudhuudhaa jecha karoorri isaanii. Kana rabbi inni beekaa miti. Jaarsi hayyuudha akka namni waan kana dalagees isaa galtee fuudhati hoolaa kanaas adawwiin isaan jidduu haa qalamtu. Jaarsi amma mucaa kanaan jaalate jechuun intala isaa duraanillee isaan jaalate akka namni isaan waliin dhahuudha akka kana dalageessu isaa galte. Akkasitti hoolaa kanaas fuudha adawwiin isaan jidduu qalamtu jee akkasitti hoggaa hoolaa galchan. Hoggaa ol seenan amma gaa hoolaa ni qalanii aboo gaa shariikan keetis hiriyoota keetis yaammadhu jeniini amma hiriyoota ni yaammate. Hoggaa nyaanni bilchaatu amma gaa hiriyoota isaa warra akka isaan godhe jii hunda yaamee walitti fidafa. Amma hoggaanii fi saanaa akkas ol baasanii dura fidan foon. Amma haa jarri achirratti haasawa sabuu jarri hoo rabbiin akkamuma dalage. Akka nuti yaanne malee akka biraa rabbiin idaa akka fedhu qaba idaa waan rabbiin taateen oolamtu jedhanii haa nuti amma yoo nuti siidhamnellee foon nyaannee miti jeniituma akkuma foon afaan kaatanii akkuma nyaata akkasitti afaan kaatanii nyaatarra koblanii akkasumatti nyaanni keessa fiigetuma jara akkasumatti filli godhee jechuumatti fixa. Akkasitti adawwiin isaan jidduu haa qalamtu hoolaa kanallee qalaajeen adawwiin sila amma jarri kun jalaa hafuun taa'u ega isaan gartee fuudhanii mana wal galchanillee ganaa siyaasa adda addaa uumaniiti jara kana adda facaasanii intala sen fuudhuudha karoorri. Kanaafuu rabbiin akkasitti jara sen nyaatuma sen hin galchi jechuudha addunyaarra. Kanaafuu heelan hamaan abbumarratti deebi'aa ablee abbaan qareetu abbaa qalee akkasitti rabbiin ha'ifiitii bakkan dhabu an aaqila jedhanii gowwatti taphatuun akkas nama gooti. An aaqila jedhanii kunif hin beeku jedhanii yoo mala addaa baafte rabbiin sirra ni beeka beekumsa ati beekturra aqli ati qabdurra rabbiitu sirra qaba tooftaa ati qabdu sirra rabbiitu tooftaa jabduu sirra sitti baasuu danda'a. Kanaafuu nama kana gowwoomina isaa ilaaltee wanni kun naan malti jettee isa kana
إذا كنا دبديت وفتاة تنباسي سمرة دي بيقولنا كوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.